السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ردفتوتا صالحة امتي وبتر جرتونا كيساني فيما ردفتوتاكو الحمد لله. قار فيديو واهي لما وهي سنيك أبد إلفين جرا ندل قباكم مرقا جرتنو إلي قراني كانا نموني باين نقاقا فتاتورتاني أكاسوما نموتا مراسا اللي بيتين برجرا يرومو إنشا جرا قاقيسو فيديو ساكنين الراو جلوتا إن شاء الله. Egaa eleen kuni bareedaadha jechuudha. Namoota baadiyyaatiis magaalaatiis bareedaadha. Yeroo mabraatiin badetti nama gargaara namoonni eelee mabraatti fayyadamtanoo jechuudha. Akkasuma kunoo amma haala bareedaa ta'eenidha kan inni hojjetamaaru. Duraanii shaklaanii fi shaklaan simmintoo fi sibiilaan akkas walitti qabsiifamaa irraa kaasuu hin dandeenyu. Amma garuu haala kanaan haaluma salphaa ta'eenii irraa kaasnee yoo biyyoota fagoolee fuunee deemna jenne in cabaa maaliitu hin nasabiin fuunee eeletti shaklatti qobaatti qabannee sibiila saasan ammoo qobaatti feesisnee yaaddoo tokko malee fudhannee deemuu dandeenya jechuudha. Akkasuma shaklaan kun yoo cabee haaluma salphaa ta'een ofii keenyaan osoo geessanuu barbaachisanitti qayyarachuu dandeenya. Akkasii inni lammaffaan immoo waa'ee meeshaa farniicharaa gatii madaalawaa ta'e namoonni baay'een nagaggaafataa turtanii amma fakkeenyaaf qumsaaxiniin kun meeshaa baay'ee tokko qulqulluu ta'e qodaa bareedaa muka qulqulluu waddeessa qulqulluurraa kan hojjetamedha. Garuu maa'inni kan namoonni ittiin fayyadamanii deebisanii gurguranidha jechuudha. Garuu haarawaa tokko kan hin taane ofuma kootiinaniin qaamaan irra ga'e ilaalee baay'ee tokko hin jaalladheaniyyuu bareedaadha jechuudha. Akkasii namoonni gatii madaalawaa algaa faashinii ammaa kana bitachuu hin dandeenyu gatiin isaa nutti qaala'e jettanii isuma kana qodaa bareedaa qodaa qulqulluu jechuudha bitattanii qalamiidha. Algaan yeroo ammaa onlaayinii irra jijjiiru algaa adiif gurraachi waan akkasii kuni qalamiidhuma malee wanti adda isa godheen jiru. Inni kun immoo qodaa aslii waddeessa qulqulluu jechuudha. Kana bitattanii qalamii isaa jijjiirsisuu dandeessu jechuudha. Akka barbaaddaniin tokkoffaa qodaa qulqulluudha. Meeshaan kun muka qulqulluurraa kan inni hojjetame akkasii gatiin isaallee madaalawaadha. Haala kanaan bitachuu dandeessu jechuudha. Namoonni algaa isa yeroo isa faashinii gatiin isaa qaalii bitachuu hin dandeenyu waan gatii rakasaa nu dhiyeessi warra jettaniifaniin kanas ni dhiyeesse. Egaa meeshaan hamma hojjetamuu fi meeshaan durii tokko miti. Dur namni mukuma waddeessaatiin hojjeta. Amma garuu namoonni baay'een ogeessi baay'een jechuudha muka waddeessaati jedhu malee hamma kana namni hundi muka waddeessaatiin hin hojjetan jechuudha. Tokkoffaa waddeessi inuma babbadee lammaffaa immoo injabaati gatii madaalchisuu jedhanii mukuma biraa mammaku jechuudha. Akkasii mukti iyyuu gaariidha. Irra guddaan immoo MDF'dha jechuudha. MDF'n sun iyyuu saandanyaa ta'e ta'uu isuma lammaffaa waan akkasii godhuu gatii madaalchisuu jedhanii ala mana fuunee gallee yeroo muraasa booda inni akka hin taane ta'a jechuudha. Haa ta'u akkuma yerooti muka namtolchee kanaa miti ilmi namaayyuu ammuma jiraachuu qabu jiraata mitiire akkasii inshaallah meeshaanis egaa akkasuma inshaallah akkasii hordoftoota koo namoonni barbaadan bitachuu dandeessu. Kunoo qumsaaxinii meetira 50 meetira tokkollee meetira 20 50 80 hanga akka barbaadanii akkuma akka isaatiin argachuu dandeessu jechuudha. Mana kana yeroo baay'ee obboloo tokkotti biteera jechuudha. Maatiidhaaf bibbitanii turanii algaan isaa baay'ee tokko bakka gatii madaalawaadha kan ta'een jechuudha. Maatiin illee baay'ee tokko kan itti gammadeedha. Irra guddaa namoonni biyya keessaas asuma bitata jechuudha. Tokkoffaa qodaa namni itti fayyadamamee deebisee gurguretu jira. Amma yeroo ammaa kana yeroo manni diigamu waan akkasii yeroo darbe yeroo tasa manni diigamaa ture manooriyaan namni badaa qodaa gurguraa ture bakka kaa'u dhabee jechuudha. Innaa isa kana waan qodaan sun waa ta'eef osoo hin taane namni rakkateef gurguree gatii ta'e jennaan haajamaan immoo bitatan
qinnaashiidhaan bitatee itti fayyadama. Akkasii haalli jiru hordoftoota kun biiffeen kun qumsaaxiniin kun amma gatiinsaa manuma 10,000 manuma waan akkasiiti algaan kun fa'i 14,000 yeroo baay'ee beeksisaan ture. Algaa kana bibbiteeras illee akkasii eeggannaan waan ta'u bakka jiidhaa waan akkasii kaa'u eeggannaan waan ta'u yeroo baay'ee maayinni mukti waddeessan taane xiinxala nyaata rirma nyaata maal jedhama mitiiree inni dhugaadha. Ilma namaa qaalii kanayyuu gaafa yeroon keenya ga'e ala bakka sana dhaqne nuyyuu nu nyaachuuf jira jechuudha. Rabbi inshaallah nama akkasii nun taasisinii. Kanaaf egaa namni gatii madaalawaa jettanii akkuma akka isaatiin waan gatiin qinnaashii bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Gaafa yeroon ga'e immoo akkuma nama jedhe rirma nyaata xiinxala nyaataan akkasiisa jedhamuuf jechuudha. Amma nama fayyadee eeggannaanis immoo hanga barbaadan isinii turuu danda'a. Gatiin isaa rakkasaa qodaan isaa badaa miti. Kana ifa baasee isinitti himee algaasiin kun immoo muka waddeessaati. Waddeessa qulqulluurraa kan isin hojjetamte diizaayinii isiitiin bareeddu malee tolchaansii. Akkasii hordoftoota koo namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu dandeessu. Inshaallah viidiyoo kana namoonni hanga yoona ilaalaa turtanii laayikii godhaa. Ifama immoo sagalee taalloo naqamee jira sagalee koo. Kanaaf sagaleen koo isinitti jijjiiramuu danda'a. Amma algaan kun akkuma 12-11 akkasitti gurgurama jechuudha firaashii malee. Akkasii hordoftoota koo hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.